Suzaan abadan hin deemnu wajjin yoo qaaliin kiyyatti antiyyaa bakka hin deemu barbaannaan bakka ani ifirraas dhiibbaa ifirraas miidhaa fiduun barbaadu ifirraas rakkoo fiduun barbaadu. Okay. Abshir mafarree ani bakka nagee. Dhaabba dhugaa maali? Hay maaliin dhaabbadha? Maali? Maaliifin dhaabbadha? Maaliifin dhaabbadhaan jee bafarree? Hay ajaa'iba qabdaa ajaa'iba. Soora onnee kootii filatamtuu koo dawaa jaalalaa qalbiitii si filadhee jaalalaan natti boonimee ati. Kanaan finfinnee galu feeta? Annichoo deebuu feetame? Abshir rakkoon qabu farree. Amma gaa dubbii biraas nutti numin Suzaan. Ajaa'iba qabdaa ajaa'iba qabda. Maal seeree? Anuma gaddis bakka Suzaan jaalatanii. Anuma gaddis farree bakka. Qoy bakka si dhugaan si jaaladhee dhugaan onni tiisiif kennee. Anaatu kijibaan si jaalate. Anaa kijibaan si jaalate. Daddarbu feeta. Maaliifin si daddarbu? Dugo onni tiisiif kennuu agarraa na daddarbu eegalte. Hanqamta kakkaan si jaalatu ni beektaa. Inni aduuba yoo akkas ta'e wanti isin jumaan dhageenye qaalii xiyyeemaan dhageenye. Qaalii dhaga'uutiin jira na dhaga'e. Ani garuu waa'ee warra hiyyaati yoo dhuftee immoo waliin taanu beektaa. Warra keetu kan Suzaan ummaati faamilii ani hedduun kabajadduun jaaladhaan. Garuu kiyyallee kabajuu qabda bakka. Bakka asirratti hin danda'amu. Akkaataan eessuma eessiifamne baay'ee adda isaa jira wallaahi. Naafisi Suzaan gargar baasu deema inni akka kiyyatti. Waa takka wanni gargar nu baasu hin jiru farree maaliif akka. Dhaggeeffadhu turaa duraati. Waan biraati si keessa jira. Finfinneetti maal jedhe? Waan biraati si keessa jira tana naa himi faraan. Dheengatti maal jedhe? Afaaniin dubbatee dhufee inni hoottaa jeemi. Fardeessee dila kana fardeessee qabdaa asuufuun maal jechuudha fiidira. Guyyaa san garuu kisi hannichoo birallee dhayitu waan biraa waan itti dubbadanii hin qaba. Ati garuu eessuma kiyyarratti akkana wanni kana si finiinsee maali koo naa himime. Ani waa dhimma biraa waliin qabdan. Dhimmaanichooti dhibbeessu bakkeetti maal jechuudha. Dhimma biraa waliin qabdan hannichoo. Dhalaan tun rakkoon dhabdu bargaa wallaahi dhalaan tun rakkoon dhabdu. Mee dhimmaanichumaatiif dhimmaanichoo maaltu ol qabsiisa? Hannichoo bira gisee dheedhee si dubbadde faraan. Si dubbadde ni beeka. Ajaa'iba rabbiin na qabate. Eegsatti waliin mammaramtan san dubbadde sin jira. Sin dubbannee garuu ati eessuma kiyya. Waliin maramee hojjiiraadhe nuu kabaje waliin maramtanii waliin bobochanii maar eenyu ani garuu humaatiin. Isii booya ani sis bakka. Hedduu takkaan jaaladha hedduu takkaan kabaja akka fadhiyootti illee ani eessuma kiyya yoonii fi ati tuttuute inuma. Ani eessuma keetu kee. Wajji qaxxaloo hin dandeenyu naaf ati. Ani eessumni kiyya waa meeqa naa tahe waa meeqa anaaf wargama meeqa kafalee seete ijoollummaarraa fuudhee ani akkaan. Ani eessuma kee waa eessuma kee teessu tokkotti hin jira dubbachuu ni raayisa tokkotti hin jiran. Waan biraa yaadu jirta. Haasofni ati asitti waan biraati fadha. Waan biraa yaadu jirta farree waan biraa keessa jirta eessumni kee maarree nu godha eessumni kiyya war abbaa naa tahee naa guddise haa dhageessitemi. Akkamitti waan biraan irratti yaadate akka yaada keetii waan biraa irratti yaadu barate. Naafisi gargar baasaa. Hin baasu sin jeeqa hin baasu. Lafti eechi dhufee inni kun bilaashi piroomooshinaan nu malee Finfinnee keessa deemsoota dilaa jira namoota tokkoroota gurguddaa hedduu jira. Akka ilmoo isaan na guddise haa. Akka ilmoo isaan. Yuutuubaroota hedduu jira Finfinnee keessa. Yoo barbaachisaa ta'e yoo piroomooshinii hojjechiisuu ta'e maaltu nu barbaachise piroomooshinuma hojjechiisuu fi nu barbaada. Ani malee naan fudhataman qabdu Suzaan dhugaa rabbi dubbachuudhaaf bakka. Yoo na jaalatte. Bakka Suzaan kana booda antiyyaa. Asumaanuu waa'ee annichoo dubbachuu fadha. Hordoftoota keenya asumaanuu waa'ee annichoon kaameraa duratti boochee imimmaan buustee fakkeessitii isin hundinuu rifattanii fi garaa laafuufi turtanii garuu kunoo ammaan tana iccitiin si yaalaa biyya jira waan biraa jiraachuus maaliif kunoo viidiyoodhaan isin baane malee wallaahi garuu. Waan nama ajaa'ibsiisu. Waan nama ajaa'ibsiisu. Waa takkan dubbatiin. Waa takka hin dubbatiin farahan. Maaliif? Isin kanaan jechaa turtanii ani annichoo wallaahi hin miine isin lafanni si deeme isin sababa kamii fi kanii miila irra kufee akkasii kadhachaa ture. Kaameraa duratti garuu anaaf maqaa buusuudhaaf boochee imimmaan buustee. Farahandis bakka. Viidiyoo namni isaanii quba hin qabne irraa waraabee jira. Viidiyoo sanaaf erganii jiranii ni qaba. Viidiyoo tana yoon isiniif gaddise. Wallahi ni ajaa'ibdanis waan isinuu bakka deebitanii hundi keessan mata mata dhiifama na gaafattan viidiyoo san yoon isinii gadhiise namaatu suutitti irraa waraabee naaf ergee dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo san yoon gadhiise maqaallee isii badaa bakka ani
nama tokko walumaa galatti laayifii bareedaa waliin dabarsaa turre. Faraan bakka adii gaasan maali si akkanatti onne jechuun ati akka fedhii ta'e waan bareedaa jaalala bareedduu dabarsanii jirtan dhiis bakka. Jechuun ammoo hordoftoonni waan isii miidheessee hojjetan waan takka na dhaggeeffatu siif imimmaan si ilaalanii imimmaan si ilaalanii anniin beekaami farree khiyya kan nama bakka adisiiti hordoftoota akkam jirtan hordoftoota keenya qaqqaalee fi kabajamoo akkam nagaan nuuf qabdanii fayyaa keessanii jirtu galata rabbii as keenya jirra. Arammoo viidiyoo haaraan isin dhufnee jirra. Dhaabbaddu ganaatitti mammaan sana hordoftoota nagee gaafata. Akkam jirtan nagee keessanii hordoftoota keenya qaalii nagee keessanii annuti galata rabbii gaana nagee qabna asiin geenyaa jira. Sitta tolee jira babbareeddee jirta. Mee likkumatti. Hordoftoota keenya har'aan tana maal dubbachuu dhufni beektaa? Suuzaan eessumnisi ammaan tana dirqama dhufuu qabdaa bakka dirqama fiifarrees dhufuu qabdanii ammaan tana dhufeetu as jira. Bakka ani cingittiin jira yaas dhufeetu wajjuma yaaneetu beessi tokko nu beeksistanii finfinnee deemnee jaa. Inni bar akka nuti dalagannuu fi malee waan biraatiif miti farree suma kiyya maaliif wanna joofeetu. Suuzaan ammoo amanteeti wajji deemnaa jechuu jirti. An Suuzaan yoo feete yoo ilaalammaa fakkeenyaaf. Karaa na dhaggeeffadhu siif sin dhaggeeffadhu waan sin dhaggeeffadhu qabu. Waan biraatiif sin yaama maal jechuu keeti qoy. Laala hordoftoota isumni kiyya wanni nuti nu yaameef dalagaa ammaan tana dalagaa takka haaree eegallee jirra dalagaa sanallee ammaa fi ibsuun barbaadu garuu piroomoshina naa daleetan dirjitii isaatiif naa daleetan jeetii nu yaame malee waan biraa wanni isumni kiyyaade wanni takka hin jirtu farree waan biraa godhuun barbaadina yoo naa hojii wal dhabuu feete malee waan biraatis keessa jira farree ani waan biraatiif sin jenna Suuzaan ani waan hamtutti sinii qajeelcha maalti isa maalti amanteetit qoy akkamittiin hin amanne haluma achi dubbatee akkas jee arra kun sa'aatii kanatti immoo galgala kanaa sinas bee gabbeetumaan Suuzaan bari isumni kiyya dhufee wajji aanaa gammachuudhaan kokkoflaan addurtisaniifuu akka nama bakka mee sammuutti keessaa waan kanaan gaamman tan gizee yaadu dilee kan fardeessee finfinnee keessa dhufee gaamma as jira wajji aanaa dirraa sanuu finfinnee san wajji dheenye daabeessistanii dirjitii keessanis akkasitti deebitanii hagam takka amanee jiran bakka hagam takka isaa amanee jiran. Laal waan biraa eessuma kiyya bara akka fadhiyoo ta'ellee waan biraa keessatti onnan jira. Eessumni kee akkam siin jiru inni. Dubbii biraattis keessa jira farhaan. Ana na dhaggeeffadhu Suuzaan eessumni kee akkam siin jiru yeroo amma wanni inni naan tahee Addis Ababaatii fi farhaanillee wajjin dheenee piroomooshin naa daleedan beeksisa naa daleedan dirjitii kiyyaaf kafaltillee isiniifillee niin kafala jee. Wayii bilaashee. Anutti haftu Suuzaan. Maaliif ammaan tana bultii nuti ijaarrachuu deemnu kanaaf nu gargaaru akka fadheellee yoo ta'e nu gargaara. Maalleeni nu barbaachisan beektaami. Nu barbaachisan rabbi fida. Walumaa galatti hordoftoota keenya akkaataan eessuma isii kun baay'ee addeessaa jira wallaahi. Naafisi Suuzaan gargar baasu deema inni akka kiyyatti. Waa takka wanni gargar nu baasu hin jiru farri maaliif akka. Dhaggeeffadhu turaa duraati. Waan biraatis keessa jira. Finfinneetti maal jedhe. Waan biraatis keessa jira tana naa himi faraan. Dheengatti maal jedhe afaaniin dubbatee dhufee inni kottaa jeemi. Fardeessee dila kana fardeessee qaxxaas dhufuun maal jechuudha fiidira guyyaa san garuu kisi hanni toobirallee dhayitu waan biraa waan itti dubbatanii hin qaba. Ati garuu eessuma kiyyarratti akkana wanni kana siif hin hinsee maali qoy naa himime. Ani waa dhimma biraa waliin qabdani. Dhimma biraa waliin qabdani dhalaan tun rakkoon dhabduu bargaa wallaahi dhalaan tun rakkoon dhabdu mee dhimma isumaatiif dhimmaanichoo maal ta'uu qabsiisa. Hannichoo bira gisee reetii si dubbadde faraan si dubbadhee niin beekaa. Ajaa'iba rabbiin na qabate. Beeksisatti waliin mammaramtan san dubbadhee sin jira sin dubbannee garuu ati eessuma kiyya. Waliin maramee hojjiraadhe nuu kabaje waliin maramtanii waliin bobochanii maar eenyu ani garuu humaatii. Isii booya ani sis bakka bara atillee walitti maramu. Sunuma achitu annichoo laayif biraa eegaltee jirti. Laayif biraa eegaltee jirti annichoon rahaa jirti kun amma gammachuu jirti. Kaameeraa irratti waliin baamne malee. Dhaggeeffadhu siifin himaa. Ani ammaan tana eessumni kiyya nu gargaaruudhaaf akkana jehee malee waan biraa dhimma biraa yoo walii qabaatan qofa naa himi takkicaasan qofa. Dhimma biraa waliin ni qabdani ati eessumni. Atii fi eessuma kiyya dhimma biraa walitti ni qabdani. Suuzaan kaameraa kana bira cufnee hordoftoota duratti haasofna.
Duba asumni kana kun maal jechuudha ati? Qoy naaf eessumni kee waa takka walitti qabnu waluu hin beekne. Soosaat wanti takka isin jidduutti hin jiruun waan inni nun jee kana godhuu qabna. Dirqama malee inni kun nu barbaachisa jiruun iti ammaan tana haa jennee galuu deemnu maallaqa nu kafalaa warri bilaash naa dalageeti maal taate farree maallaqa bar. Asuma maallaqa isaa irratti abdatti qoy. Yoonii fi dalagaa kana bareechinee daleeneef anaa fi atiifillee jiru bareedduu akka jiraannu ifiin beeka. Eessumni kiyyallee nu cina akka dhaabbatu ni godha. Maaliif ani waan Suuzaan na dhaggeeffadhu waan hin taamne waan isin dhagoota akka hin jiru. Waan ani jaalladhe naaf jaalatamu warri kiyyallee bakka dirqama naa jaalatamu. Dirqama. Qoy ani jaallaan serka deebinaan akka feetana godhu feetaasa? Waan isin jedhu kun feetusa? Hin dhageenyu maa dhageessu hin deemtu? Wanti isin qaalan kiyya isin ta'u? Hayyee maal jettee? Wanni isin jiru isin ta'u? Hayyee maal jettee hin deebi'a? Bakka hin deemnu bakka isuma kee hojjetee hin deemnu bakka. Naan hin deemne. Maalin isaa nutti ofu bakka. Akkanaan finfinnee galu feeta. Annichoo deebuu feetame abshii rakkoon qabu farree. Amma gaa dubbii biraa isinitti nuumin. Suuzaan? Suuzii maal? Humaatii miti humaa rakkoon qabu farree. Ani waan feetii yoo godhateellee humaa rakkoon qabu bakka siif hayyameetiin jira yaa. Ani immoo waan biraa waan hin qaba. Hin deemnu hin jee. Wajjin deemnu hin jee malee waan biraa waan hin qabu. Ati ammaan tana sababa naannoo hojii wal loltee annichoo deebuu barbaadu jirta rakkoon qabu. Kaameeraa dura dhaabbadhu waan dubbadhu dirree baafadhu mee waan keessa jiru dirree baafadhu. Waan takka wanni dirree baasadhu hin jiru. Duuba amma bakka ifiifoo amma jireenya eegalu yaana wal dhorkin Suuzaan hin deemnu eessumni kee edda nu baasu deema eessumni kee. Carraa biyyaalaa seela badhiistee maal gootee maal jee akkasitti uummatee dubbachaa ture. Amma immoo tolooqamii fi hordoftoota keenya. Waantiya waa meeqatti himtaa eessuma kee jechuun kana guddisee isa biratti guddadhee ni beekta. Ila ammaatillee waa hunda kiyyanaa godhee waa meeqa qaraatii na barsiisee ila amma ka'asiin nagee eessuma kiyya ani abbaa maleen guddadhee eessuma kiyyaa na cinaa dhaabbatee ila arraattillee eessuma kiyya gizee waa'ee isaa haaseellee ani hedduu malee miira keessa gala. Na dhaggeeffadhu siifin immoo ati garuu eessuma kiyya akkan na jaalatu kana. Annaa farree. Ani eessuma kiyya ani hedduu takkaan jaaladha hedduu takkaan kabaja akka fadhiyootti illee ani eessuma kiyya yoonii fi ati tuttuute inuma ani eessuma kee tuqee wajji qaxxaloo hin dandeenyu naaf ati ani eessumni kiyya waa meeqa naa tahe waa meeqa anaaf wargama meeqa kafalee seete ijoollummaarraa fuudhee ani akkaan ani eessuma kee waa eessuma kee teessu tuqutti hin jira dubbachuu ni raayisa tuqutti hin jiran waan biraa yaadu jirta haasawina teessu waan biraati bara waan biraa yaadu jirta farree waan biraa keessa jirta eessumni kee maarree nu godha eessumni kee war abbaa naa tahee naa guddise haa dhageessitemi akkamitti waan biraan irratti yaadate akka yaada keessa bar waan biraa sirratti yaadu barate naafisi gargar baasaa hin baasu hin jeeqa hin baasu. Lafti eechi dhufee inni kun bilaash piroomooshinaan nu malee finfinnee keessa deemsoota idilaa jira namoota tokkoroota gurguddaa hedduu jira. Akka ilmoo isaan na guddisee akka ilmoo isaan. Yuutuubaroota hedduu jira finfinnee keessa yoo barbaachisa ta'e yoo piroomooshinii hojjechiisite maaltu nu barbaachise piroomooshinuma hojjechiisuu fi nu barbaada. Amma farree. Ani malli naan fudhataman qabdu Suuzaan dhugaa rabbi dubbachuudhaaf bakka. Yoo na jaalatte. Bakka Suuzaan kana boodaan tiyyaa hayyi kana boodaan. Suuzaan. Farree ammaan kan dhaabbaddu mana jaallattu maan jaallattu na hime. Ija keessa na naanaa naan jee. Na hime. Suuzaan dhaabbaddu. Suuzaan. Na jaallatta moo nan jaallattu farree. Takkitti sana qofa na hime. Akkamitti hojii ilaan gammaa akkamitti hojii jira. Wareegame meeqa balleetti barkanaa biljaalee galu. Waan biraa osoo hin ta'in na jaalatta moo nan jaallattu. Siin jaaladha. Soozaati na jaalattaami. Jaalala keenyaaf dammoo gatii fadheellee kafaluu qabda. Anillee niin kafala naaf atiillee gatii fadheellee yoo ta'e ni kafalla jennee dalagaallee haaree itti dhufnu tahaa ammaaf hin beeksisu. Duuba gatii ni kafallaa duuba gatii isuma keenu fuudhee achi nu geesse naafis gargar yoo baase fakkeenyaaf ani abbaa qabeenyaa ta'e isumni kee ayyoo fadhee akka fadhe na hidhuu danda'a. Fedhu waan fadhe na godhuu danda'a. Ati immoo si fuudhee bikka fadhe si geessuu danda'a. Osoo nan jiru siidhaa qoy akkamii yaadsa farree. Infoormeeshina waa'ee keenyaa immoo namarraa guurratti beeytan amma infoormeeshina yoo ganda keessa deemee guurratti beeytaa waa'ee kiyyaaf
waa'ee xiyyaa fi keetii. Waa takka wanni inni gurrate hin jiruun siin jee bafarree maal taasisa kai? Hai. Suzaan abadan hin deemnu wajjin yoo qaaliin kiyyatti antiyyaa bakka hin deemu. Barbaannaan bakka ani ifirraas dhiibbaa ifirraas miidhaa fiduun barbaadu ifirraas rakkoo fiduun barbaadu. Hai abshir bafarree ani bakka nageetti. Dhaabba dhugaa maali? Hai maaliin dhaabbadha? Maali? Maaliifin dhaabbadha? Maaliifin dhaabbadhaan jee bafarree? Hai. Ajaa'iba qabdaa ajaa'iba qabda. Maal seeri? Hai. Bakka Suzaan jaalatni. Anuma gaddis tarree bakka. Qoy bakka si dhugaan si jaaladde dhugaan onni tiisiif kennee. Anaatu kijibaan si jaalate. Anaa kijibaan si jaalate. Na daddarbu feeta. Maaliifin si daddarbu? Duuba onni tiisiif kennuu garaa na daddarbu eegalte. Hanqamta kakkaan si jaalatu ni beektaa. Inni aduuba yoo akkas ta'e wanti isin jumaan dhageenya qaalii xiyyamaan dhageenya. Qaalii haidha ga'uutiin jira na dhaga'e. Ani garuu waa'ee warra hiyyaati yoo dhuftee immoo waliin taanu beektaa. Warra keetu kan Suzaan ammaa ta'e faamilii ani iddoon kabajadduun jaaladhaan. Garuu kiyyallee kabajuu qabda bakka. Bakka asirratti hin danda'amu. Ani jaalalaan hanqaas qabu sun beektu safarreen qo'atti maaluma akkana na godhata. Na jaalatanii beeksisuustiyaa garuutu wanni nurra gaggeeffamu deemu kun waan rakkoo nurra fidu ani bakka shakkeetti jiru lubbuuti kana shakkisuusi jee. Maaltu si shakkii wanni takka hin jirtu si hin jawwatti hin jiru maal taati safarree. Bakka lubbuun tiyyaana sodaate yoo dhiiste Suzaan. Bakka lubbuun tiyyaana sodaate bakka walumaa galatti lubbuun tiyyaana sodaate. Haa dalagaan siin jee sangaa eegaluu qabna ni beektaa. Dalagaa deemnee san ni eegalla san deemnee hordoftoonni keenyas. Mee waa hundaafuu eessuma kiyya wala garreetii wajji haasoo dalagaa waa'ee. As dhufee jira. Sababa uumachuu qabna bakka sababa ittiin deemne atakka yeroo biraa dhufnaa jetteeti akkaataa goote dabarsitee. Hayyee rakkoon qabu. Yoo dalagaa taate dalagaa isaa achittis namoonni hedduun dalageessanuti. Dalagaa teenyisanis sapiraayisii faamilii keessa warri godhuu barbaadan faamilii keenya hordoftoota keenya nuti biyya feetan teessanii bakka feetan teessanii qunnamtanii. Faamilii keessan gammachiisuudhaaf sapiraayisii inni beekne bifa viidiyootiin biyya feete dheeyne isiniif dalaguudhaaf viidiyoo nuti reedii dalagaa teenya naaf suusti yommuu didannee jirra. Garuu wanti amma nu mudate kun wanta godhu yoo deemnu kana cufaa oo karaa dhaabu dalagaa yookaan maallaqa eessumni siinuuf kennuuf jennee nuti dirijjitii isaa san beeksifnee fi dhugaa silaa normaal taate bareedaadha inni akkasitti osoo. Garuu ammaan tana hordoftoota akka dalagaa haaraa sarfiraayizii fi biyya adda addaa dhayinee isin warra firoottan warra biyya alaa jirtanis warra biyya keessanitis biyya feetan jechuudha biyya harargee bahaatu harargee lixaa bikka fedhe oromiyaa godina arsii baalee bikka isin feetan hundi wallaggaa. Dhayinee argamne warra biyya alaa jirtanis warra keessan ummaa teessan abbaa keessan akkasumattis jaalallee keessan jaalallee teessanillee kan dhiiraatis kan dhalaatis firoottan keessan hunda warri gammachiisuu barbaadan nuti qaamaan dhayinee egaa sarpiraayiz akka isaan isiniif goonu warri barbaadan silkii as jala isiniif keenya silkii kanaan nuqannamaa isin janna. Lakkoofsi keenyallee duwwaa 994 duwwaa takka 80 duwwaa 6 lakkoofsuma kana waasaappiidhaan nuqunnamtanii dalagaa kana isinilleen cinaa dhabdanni nu jalqabsiisuu qabdan isin jenna. Sangu baandee immoo warra beeksii. Maallaqaan nu gargaaru nuti maallaqa hin barbaannu dalagaa kana barbaanna dalagaa yoo nu daleessistanu akka sappoortii guddaa nu gootan. Galata guddaa isin irraa qabna akkanii fi isin hundinuu yaada akkana yaada warra keessa sarpiraayiz godhu isin hunda keessa akka jiru ni beeka. San qofaa miti. Akka nu gargaartan akka nu cinaa dhaabbattanillee abdii guddaan isin irraa qaba. San qofaa miti hordoftoota keenya warroonni beeksisoota adda addaa meeshaalee wantoota garaagaraa irratti beeksisa barbaadan biyya feetanitti bikka feetan jiraatan isiniif dhufnu nuti daawwaltaniituma. Haaloo jechuu qofa duwwaa 994 duwwaa takka 80 duwwaa 6 bikka feetanitti naafisuus isiniif dhufna gama tiktookii gama feesbuukiitiin isiniif beeksisna kanaafuu naafisuus osoo bultiin jaare duratti wantoota akkanaa kana dalagaa jalqabnee sappoortiif hin goone san booda gara bultee kayaanu ta'a. Isinis akkanii fi dalagaa adda addaa kana akka dalagaa sarpiraayiz kanallee nama deemnee isinii gammachiisne warra keessan isiniif gammachiisne nutilleen akkasuma achumaan sappoortii akka nu gootan abdii guddaan isinirraa qaba hedduu maleen isin jaaladha hedduu maleen isin kabaja isin jaalatamtoota. Asumaanuu waa'ee annichoo dubbachuu fadha hordoftoota keenya asumaanuu waa'ee annichoon kaameraa duratti boochee imimmaan buustee fakkeessitii isin hundinuu rifattanii fi garaa laafuu fi turtanii
garuu kunoo ammaan tana iccitiin si yaalaa bee jira waan biraa jiraachuu si maaliif kunoo viidiyoodhaan isin baana malee wallaahi garuu waan nama ajaa'ibsiisu waan nama ajaa'ibsiisu waa takkan dubbatiin waa takka hin dubbatiin Farhaan maaliif ni kenaan jechaa turtanii ani hannichoo wallaahi hin miine isin lafanni isin sababa kamii fi kaniin miila irra kufee akkasii kalachaa ture kaameraa duratti garuu anaaf maqaa buusuudhaaf boochee mimaan buustee Farhaandis bakka viidiyoo namni isaanii quban qabne irraa waraabee jira viidiyoo sannaaf erganii jiranii niin qaba viidiyoo tana yoon isiniif gadhiise wallaahi ni ajaa'ibdanis bakka waan isinuu bakka deebitanii hundi keessan mata mata dhiifama na gaafattan viidiyoo san yoon isinii gadhiise namaatu sootatti irraa waraabee naaf ergee dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo san yoon gadhiise maqaallee isii badaa bakka ani nama tokko walumaa galattuu laayifii bareedaa waliin dabarsaa turre. Farhaan bakka adis gaasan maali si akkanatti onne jechuun ati akka fedhee ta'ellee waan bareedaa jaalala bareedduu dabarsanii jirtan dhis bakka. Jechuun ammoo hordoftoonni waan isii miidhee se'u jiran waan takka na dhaggeeffatu siif imimmaan si ilaalanii imimmaan si ilaalanii anniin beekaami farree xiyyaa kan nama bakka adisiiti hordoftoota ani farree xiyyaa fi ani dalaga haaree an dhufnee jirra. Support kan ugotan san qofa isin gaafanna hordoftoota keenya walumaa galattuu bakka baay'ee isin jaalna baay'ee isin kabajna naafisuus waliigalleemma isuma keetti wajjin deemnu ayindeemu lakke waliigalleemma laala akkana qaalii kiyyoo goote jaartii xiyya ta'uu ni dandeessi yookaan qaalii jaartii xiyyan taatu yoo qaalii jaartiin qaalii yaarsa bara kutuun qabdu. Haa jeemi farreeqi ammaan tana warra chaanaala kanaaf faariya taatan subscribe godhaa like godhaa isin jaalna isin kabajna nagaan nuuf jiraadha bakka asisti qaalii kiyya goote. Gaggafaachuun koo ulmaaki waasiif gaame fakkaata ni deemtaa qeensoodhaadha. Gowwoomsuuf yaalus waan kee shaggii fiigeen akkaata si shaakuu tamaraadha. Hin dandeenye an bareeddu sirraachuuf of dhamaasa. Shakkiin kees na tabaasa.